BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo BBC Afaan Oromooti sagantaan galgala har'aa eegaleera. Boorana daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti walitti bu'iinsi uumame lubbuu namoota hedduu galaafate. Looyyaatu lama fudhatte jaarti jeeftee meeshaalee irra fudhatte intalli qoloon jirtullee harkaa madeessite. Bulchiinsi magaalota Asallaaf Sabbataa manneen barnoota afaan Oromoon hin barsiifne irratti tarkaanfiin fudhadhaa jedhan. Afaan Oromootiin barsiisuu irratti sababa adda addaa baay'isanii ta'ee jedhamee eenyummaa ishee akka dagattu godhamaa jira kan jedhu guutuu irratti ilaalle. Rakkoon guyyaa kaleessaa Gudaritti uumame maali gabaasa qabna. Oduu addunyaas qopheessineerraa wal duraa duubaan kan isin biraan gahu ani Baqqalaa Toomaati. Aanaalee godina Booranaa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irra jiran lama keessatti walitti bu'iinsa uumameen gama Itoophiyaan namoonni 5 ajjeefaman namoonni 7 madaa'uu aangawoonni BBC'tti himan. Gama Keeniyaan ammoo namoonni 12 ajjeefamaniiru jedha poolisiin Keeniyaa. Dhimma kana irratti gama Itoophiyaatti kan dubbisne qondaalii nageenyaa aanaa Dilloo godina Booranaa obbo Hooquu Baraqoo hidhattoota gosa Gabraatu daangaa ce'ee uummata gosa Booranaa haleelee jedhan. Ammachi ati guyyaa 3-4 oolle lafuma Itoophiyaa seentee gochi Gabreedhaan looyyaatu lama fudhatte jaarti jeeftee meeshaalee irra fudhatte intalli qoloon jirtullee harkaa madeessite daangaa keenya kiiloomeetira hedduu seentetti jirtufaa uummata dheedhiromuu jirti. Waan akkana kana waan mootummaan qabu hor nageenyaa gistuuf yaamanii namatti hin dhuftu waan akkana kana jira rakkoo akkana kana jira. War nama haadhan nama ajjeesan kun qaama nageenyaati moo nama akkamiiti? Warri horsiise bula taate qaamni nageenyi warra ka mootummaan hidhachiiseefi uummatallee dabalatee. Nam meeqa ka lubbuun baate ka madaa'e walumatti jechuudha? Amma nami amloo yookaan keejjee nam 5 madooni nam 7 beeka guyyaa 4-5 kan keessatti ammoo lafti loliitti deemtu cuftii lafuma Itoophiyaatti warri Keenyaa beekta Keenya kee jira warri ammoo daangaa Itoophiyaa seenanii gisuuf uummata balaa akkana kan irraan ga'uu jiranii haalli jiranii fakkaata. Lafti itti balaan kun geette aanaa Dilloo keessa bakka kamii aanaa biraa keessa hoo hin jirti? Lafti kun Tulluduu beekani. Aanaa kam jal jirti? Dilloo Tulluduu nam 3 jeestee namni madaa'e gar nam 3 gaa tokkolleen gar naannoo Arbaleeti aanaa Dillooti faanaan jirreetti ka waldaan geessu Arbaleef qaadii midhanii jalbi namni nam 2 madoon nama 4 lafuma Itoophiyaa keessatti dhuftetti uummata dhiirri. Warri gamaa milishaa Itoophiyaatu dhufee nu haadhee namni irraa ajjeesee jedhan isin maal jettu? Sinilatti sinindara waan armaan duratti iyyuu nam dhuftetti nuuri keessatti taatetti nam nagaan irra fixanii jettee horma hoyyalee irratti humni sulleen dhartaate ministeerii nageenya lamaan mootummaan Itoophiyaatiif Keenyaa mooyyal irratti taa'ee rakkoon akka warra taate hubatanii jiranii uummatillee lafisa keessatti dhufanii yooyu qabeen isaa irra saamanii lubbuu isa baasanii harka maratetti hin taa'u waan danda'aniin lafisa keessatti illee ofirraa qolachuu jira. Kanammoo akka qaamaanaa taatetti waan kan akka isheen tasgabbooftu maal jennaan itti yaa'uu jirra. Daangaa biyyaallee akka uummati keenya hin ceene qara duraaniyyuu gorsinee jirra. Ammoo nama sigga dhufetti warra kan keessatti maatii kan keessatti yaadu namilleen akka maratetti durbee talanta taa'u. Kanaafiyyuu haalli jiru haala kana kan fakkaata. Miidiyaan keenya Capital FM jedhamu poolisii Keenyaa eeruun akka gabaasetti walitti bu'iinsa kanaan gama Keenyaan namoonni 12 yoo ajjeefaman kanneen keessaa 3 daa'immani. Sababii walitti bu'iinsa kanaas gosa Booranaa gama Itoophiyaatu daangaa ce'ee gosa Gabraa ka Keenyaa keessa jiru haleelee jedha gabaasichi. Kaayitaanutti wayita ceenu gara Gudar deemna waldhabdee namoota qaama nageenyaa ofiin jedhanii fi uummata gidduutti godina Shawaarixa magaalaa Gudaritti uumameen guyyaa kaleessaa daandiin Finfinnee naqamtee cufamee ture banameera. Jiraataan magaalaa Gudar maqaan isaa akka hin dhahamne nu gaafate haala rakkoon sun itti uumame akkanaan nutti hime. Mucaan qabame suni diingoo lotorii taphachiisa beektaa. Achii booda tumantineeru nutti niyyisiisinee dhanii jennaan ifamaa hedheetu mucaan immoo iyyuun dirqama dhennaa hojii sana hojjetu rumoo hunda hojjeta achitti. Booda xiqqoo turanii ammas deebii mucaan ennaa
ammas taphachiisee fiinishiin otoo siin jennu jedhaniitu guutuu qabataniiru. Guutuutti hin jedhaniitu mataarra dhoofnaan mataa buruqe mucaan. Boodarraa piikaappii qabataniiru. Piikaappiitti ol bahii jedhanii. Kanaan booda uummanni dura goree maaliif manaama jennaan jarri qawwee kanas qabu. Innaa gaa dubbatamu qaama nageenyaati yookiin jedhu isaan kenninnatiidha jedhu. Kanaan booda namni uummanni dura goree dhagaadhaan waan adda addaa buusaa manaan jedheennaan qaqqabanii rasaa fakkii isaanii keessaa fiddaan galanii immoo filaashii baasanii konkolaataa keessaa. Kanaan booda asuma olee dhukaasaa. Akkuma kanaan jiranii isaan ba'aniitu miila kan uummata jira. Dargaggeessi uummanni jiru hundumtuu ba'eetu amma mucaan kun wanti balleessuuf jiru ammas hojii isa kanaan duraatu nurratti hojjetamaa jira. Nuti qaama nageenyaati nuti sekiuritii jedhanii akkanatti nama akka fe'an itti hidhuun hin danda'ama taanaan uummanni immoo qabsoo kanaaf dura raawwate kana jedheetu uummanni amma mucaan sun deebi'utti daandiin isaa qabotee cufee. Kanaan booda yaa bilbilameef mucaanis hin deebi'e. Egaa akka dhageenyetti garris qabatame miiruu jedhama. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Lixaa obbo Kumsaa Margaa kaleessa galgala naannoo sa'aatii 11tti namoonni qaama tikaa ta'utti shakkaman dargaggoo tokko fudhatanii deemuuf wayita yaalan uummanni dhaabsisee jedhu. Hanga rakkoon uumamee ture qulqullaa'uttis namoonni kun to'annoo jala oolaniiru jedhan. Rakkoon uumamee jira. Rakkoon suniif immoo rakkoo sana kan uumatti uummata miti. Rakkoo sana kan uume qaamuma biraati. Namoota gaddaa kana hojii dhumaanii kanarratti bubbaan natti fakkaate karaa qaama mootummaati. Asumatti girrigirrii uumanii mucaan akka waan rakkoo qabutti fuudhanii deemanii jarreen sunitti qaama mootummaa taataati maalii taataati amma qulqullaa'utti to'atamanii jiran. Mucaanis achitti fuudhanii deeman sunis gaafa argamu uummannis karaa nagaatiin ofuma isaatii daandii yaa maaliif mucaan kun qabama jedhanii daandii dhufanii turanii daandii sanas banee galee jira jechuudha. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu itti aansanii oduu addunyaa simbiraan geenyaa Hamzaa Huseentu qopheesse. Itoophiyaa fi Kooriyaan kibbaa dhimma kenniinsa viizaa saayinsii fi teekinooloojii Komishinii Ministeerotaa waloo hundeessuu eegumsa naannoo fi sadarkeessa madaalliif to'annoo teeknikaa irratti waliigaltee mallatteessan. Guyyaa lamaaf Kooriyaa kibbaa akka daawwatan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed wayita pirezidaantii biyyattii Moon Jae-in waliin mari'atan ture waliigaltee kana kan mallatteessan. Mootummaan Somaaliyaa loltoonni Keenyaa kominikeeshinii bilbila moobaayilaa addaan kutuu isaa komate. Kibba Somaaliyaatti garee Al-Shabaab haleeluuf kabobba'an loltoonni Keenya hariiroo garee kanaa addaan kutuuf tooftaa itti fayyadaman ta'uu dubbatu. Mootummaan Somaaliyaa garuu diinatu dinagdee keenya irratti bobba'e jechuun komateera. Mariin biyyaalessaa dhimma heera mootummaa fi federaalizimii Maqaleetti guyyoota lamaaf mari'atamaa jira. Filannoo biyyaalessaa dhufu dabalatee haala qabatamaa biyyattii irratti xiyyeeffate marii kana irratti paartileen naannoo biyyaalessaa abbootiin amantaa fi hayyoonni hirmaachaa jiru. Marii kana irratti pirezidaantii ittaanaan naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gebረ Mikaኤል akkana jedhan. አሁን በአገሪቱ በስፋት የተከሰቱ ያሉ ችግሮች rakkoon biyyattii heera mootummaa kabajuu dhabuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu dhiisuu ta'ee osoo jiru kanneen sirna federaalizimiitu rakkoo uume jedhan hedduudha. Heera mootummaas yoo ta'e fooyyessuun ni danda'ama. Muftaas kanaafuu rakkoo amma keessa jiru keessaa ba'uuf heera mootummaa fi sirna federaalizimii keenya tiksuu nuuf fala. መንግስቱና ፌዴራላዊ ስርዓታችን ሁሉን አቀፍ ጥቅም ማድረግ ይጠበቅብናል። Keenyaan yeroo jalqabaa fi boba'aan qulqullaa'in gara alaatti erguu eegalte. Kampaniin Chaayinaa UK'tti argamu boba'aa oomisha jalqabaa barmeelii 240,040 fudhachuuf caalbaasii mo'ateera. Keenyaan dirree Turkaanaa irraa boba'aa kuufama barmeelii miliyoona 500 fi miliyoona 60 qabdu ta'u guutummaatti bara 2024 irraa oomisha akka eegaltu beeksisteetti. Faanaan hogganaasaa yeroo dheeraa akka ta'an obbo Walduu Yimasil jijjiireera. Obbo Walduun hundeeffama Faanaa irraa eegalanii hogganaa turan. Hogganaa haaraan Faanaa obbo Baqqalee Mul'ataa waggoota 5 darbaniif Daayirektara olaanaa tajaajila oduu Itoophiyaa turan. Yaa'ii biyyoota G7 France Biyaarzit keessatti taa'ame irratti abidda bosona Amaazon dhaamsuuf doolaarri miliyoona 22 ramadame. Akkasuma addunyaatti kan ilaalamu bosonni Amaazon waggoota 10 darbaniif gubachaa akka ture yoo ta'u katibbanaa garuu seenaa keessatti isa hammaataadha jedhameera. Sudaan walitti